guddifuu gubbarratti relationship hin jira. Relationship jechuun maal jechuudha? Wal barumsi kuni yoo wajjin hin guddanne, yoo si bira hin jiraanne jaalaltii ilmoo wajji jirtuu fi jaalaltii fagoorraa ilmoo dhaleetu suni adda ta'a. So rakkoon ati si mudattee rakkoo si qofaa miti. Rakkoo hedduutu akkasii uumamaa jira. Kun immoo maalirraa kan dhufee waan tana dura gufuu tana dura jirtu jira taati quban qabne obboleettii. Taati quban qabnee jira. Tagartee waan inni baafatu jiru tokko jira. Asitti himne inni. Hagartee wanni kuni ati amma sammuu teetuu firii godhuudha. Ati amma wanni si dhukkubsaa jiru akkamitti abbaa xiyyatee garaa najjabaataa. Naagala garuu abbaan yeroo takka takka haatiinis yeroo takka takka yoo wajjin hin dhalanne amala ilma namaati. Yoo wajjin si bira hin guddanne yoo si hin guddisne amala isaaniiti. Garuu tokko abbaan irra guddinni immoo ka ilmoo isaa jala eega guddatteewu jala fiiguu jira. Sun immoo abbaa dhugaati. Sun immoo eessarraa dhufaa akkaataa gartee irra guddini wanni kuni laali kanaaf jechuun jira. Dhalaanii ilmoo gidee dhalti jaarsarraa yoo waa'ee abbaa hammeenya itti himaa guddiste takka ammoo waa'ee abbaa itti himne guyyarraa haadee guyyaa keessa abbaa waan ta'eef itti dhiibdu taate rakkina akkanaa kana uumaa dhufa. Tanaafi jechaa jirra ilmaan keessan sirriitti nuu guddisaadha. Rakkinni akkanaa kun koy fitanne koy obboleettii tiyye waan halammadaatiin siima. Maybe ama kudhan achi ta'e seemi waan takkaan siima dhaggeeffadhu akka nama tokkotti. Abbaan kee Ameerikaa si fiduu hin danda'u. Kan si fiduu danda'u si. If fiduu dandeessa. Akkamii fiduu dandeessa takka UN daqiiqii bira dhaabbadhu oggoyyuu. Moko baare keeyyii jala deemi abbaa kiyyaan na baasa ittee taa'u jirta. Kun immoo irra guddina si qofaa miti biyya Arabaa kana keessatti wanni akkanaa kun hedduu taa'amaa jira. Koy mee keezii muduraa fi adeera kiyyan jarjarin mee suute jee keezii. Laala kan godhu deemu jira qoy isa kana. Fayyooleen carraadha malee mukaakisaa miti. Assalaamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Ay dabbaa. Namatti dhiistu garuu dubbiin tun dubbii si geessu miti ati waliif fiduu malee dubbiin tun dubbii uummata Ameerikaa jiruuti. Keeziin itti himu jiran akkaataa. Okay, shaame yoo sirrii jiraate lakkoofsa akka kanaa barreessime shaame namni jiru. Shaame meeqoo yaa jiran jarjarina. Shaame maqaan kee maal jaa lakkoofsa icitiidhaa kaas galan naa barreessitu as gubban naa barreessime seen garaani si ilaala. Gifti ogutaa kamuutti firraa kaasi wanta kan sin nyaata geeffadhu. Okay, na dhageessaame. Qawwee kiyya akka goonu jira akkanaa goonu amma karaa gabaabaa tokko deemna amma sirna argeeffadhaa. Obboleettii yoo na dhaga'u jiraatti ogu takka dhaga'u jirtaa? Ayya galatoon taa duraa baga dhuftee baga na dubbiftee baga rakkoo ta'ee himattee baga namni hundi sii dhagee ammas baga rakkatte rabbiin si rakkise sitti haa bal'isu tokko lammaffaa ani humna tiyyaan sagalee tiyyaan waan hin danda'uun rakkoo tana keessa akka ati baatu si hojiin hin jira siin gargaara. Garummoo abbaan kan keessumni eega jiraate. Amma akkanatti asiifichi goonee maal goonee gorsa bakka hin qabne asirratti wannu goonee addaan hin yaanu tokkoffaa sheekotaa jira jaarsotaa jira nama gurguddaa jira kaayiroo keessaas warri an beeku Ameerikaa keessaas warri an beeku biyyuma biraatu waan goon yoo si tole. Anaa fi siifi namoonni gurguddaan biraa abbaa kan keessan bilbileetti yoo dubbii gabaabaa. Tiyyallee yoo dubbisuu baadhee nama gurguddaa Ameerikaa keessa jiru itti godheen lakkoo isaa na erge mati foloo si deebisa asirraa gabbuuna lakkoo isaa na ergi nama bakka biraa jiru gurguddaas haa ta'u nama achi keessa jiru gurguddaas itti godheetiin haa dubbisan rakkoo jirtu haa gaafatan waa'ee keetii itti haa haasawan. Yoo abbaan kee isiin beekuu ilmootii yaa mitii hin barbaadu jee suuraa isaatii fi lakkoo isaa fudhannee intalti tasabaati sabni akka si gargaaru sagalee sii ta'an ammoo dura lakkoofsa abbaa keetii dura suuraa abbaa keetii dura maqaa abbaa keetii dura hamtuu abbaa keetii dura an itti bilbiluun qaba namallee itti bilbilchiisuun qaba hanga dandeenyetti keessan abbaa kan keessan waan inni waan kana godheef bakka inni jiru waan inni hubannaa isaa girgirii wajjin godhuu qabna inumaa yoo danda'ame siif abbaa kan keessan bakka takkatti walitti sinfinnee wajjin haasa'uutu nurra jira.
Abbaan akkas godhe abbaan akkana hin goone abbaa keessa maqaan isaa eenyu suuraan isaa iskirtii maal takkallee nan barbaachisu amma ta duraa lakkoofsa abbaa keetiin haa ergi. Ifillee on dubbisu baadhe nama narra bilchina qabu nama gurguddaa waan hin beekuuf akkasii dubbisanii hin godha. Abbaa keessan eegasii dubbisanii booda yoo danda'an abbaan kee akka ilmootti akkasii gargaaru si bira dhaabbatu ni godhan. Yoo lakki inni hin danda'u hin barbaadu waa takka illee hojii rakkoo tantee dhuftee akka intala abbaan qabnetti abbaa keetitti uummata keetitti himattee waliin sagalee sii taana fooloo si deebisee hin jira lakkoofsa abbaa keetiin haa ergi. Lakkoofsa abbaa keetii nama gurguddatti hin kannaa namni gurguddaan abbaa kan keessii fa'aa dubbisu abbaa kan kee waan inni jiru laallaa achi booda abbaa keetii deebina. Dabbal wanta kasi gaafadhu mee dabbal ati biyya kana dhufee jechuun eegan biyya kana dhufee amma waggaa 10 bara 2016 ji'a takkaffaan dhufee biyya Masri intervii godhee jechuun intervii jaanii waan godhantu jira ji'a ja'atti buluun naa baate. Garuu yoo inni inuma gonkumaa nama ofitti hin jirtu yaani yoo nama takka akka carraa taate malee ati karaa irratti gisee deemtu haya ati osoo nama dila sana qabdu siin jaa namni si biraa deemu kunis gisee si biraa deeme si dhagama yeroo meeqa Liibiyaan deemachee murteessee bakka waan hin godhu dhabe wallaahi asiif qiima takka yaaddoo takka keessa jiru ammata 10 saafii ummaati dhagarree obboleettii takka qofan qabaa sanillee dhagarree. Yani waan hin deemeefillee hin harkanne yoon nama karadhee nama firaa nama manatti hasaanu faraqa inni yani achi jiru maqaa isaatiin maqaa hedduun cunqurfame jechuudha. Namni rahmata naa godhu hin jiru jechuudha. Obboleettii anaa rahmata si godha ummaati ilaaluu barbaadda biyya galuu barbaadda laali takka mataa jabaattee dabbaalu guutakka mee please narraa callisime. Dubbiin tun dubbii manguddootii miti. Ameerikaa keessa jiru warri jiru warri Ameerikaa keessa jiru waa'ee manguddoo kuban qabu obboleessa keenya. I'm just telling the reality. Ilaala obboleettii yoo biyya galuu barbaade anaatti keessa si erga singalcha biyyatti ummaatii barbaade. Takka immoo abbaa an biyyatti galuun barbaada siin hin jenne gargaarsa kadhatutti hin jiru laala afaan Oromoon beektan afaan Oromoon alaana baastuu jecha himatutti hin dhufne an. أول يمتو هميديا هوازتي يمتو لكيف واننا نتجروا عارقين إن اللي نسبة الموت هي عمتي كذتي ربي نكو ما دكان تجرتو تيفني جرا يعني فرجتني في دا خلاص أنقذ من بربادة ملي أولو أرمون سموني تك والله العظيم حرام نتعقد وانا كنا نام خرج شون ربنا يوني ننقلو بربادة جتو يوني ننقلو بربادة ننقله سيجاره هنولا خراميرا جرا تيارا جرا من زمان راها جل سرنا ما دغه فدو هم mana kabbane istira Kawe وانا ما دبن نمي غدكاتي دبالي قومه تسي مالتاتي سيبو قالچن تكنا سينم برباد كت كومنت فوتون دي سينم برباد دي يا ديرغيا كومنت دي انا تو امريكا جير ان كيزي تن هدو باسي امتا كان انا بيخا ديس ور بي يارا باجير مالي سي कोई मैं कोई जोले थे नहीं जो था बिसु बादा dabbal me karata da bisu Beto ayemeto atisana ragabui jarana dubbin gababduda agenda mana khiya waye mutiyo tanati miti an agenda qaba rakon sinama himacha jirtu agenda if dande tokko lamafa akka himata si dhageetin jira amma formaata takhannu fi akkasi fi akkas akhiqu fi turre ittibaso son taane abbaan si nama lubbun jiru nambara qaba nambara abbasi na faakannitu an ittiin bilbila sheekotaan itti erga jaarsaan itti erga ilmooteetiin miidiyaa irra beekana jedhanii akkana jettee boochi ati eessa jirta maaliif itti garaa jabaatta wanni muciyyoon ta'e miidiyaa gubbaa gattu sun dhugaa miti jaarsi biyyaa abbaan gadaa sheeyini haa gaafatu abbaan hin barbaadu hin beeku yoo jee intala rakkatee karaara ciiftu yaa sabaatti dirmadhaa gannee sagalee taanaaf ammatti akeektuus ta'e furmaata xurreedhaas ta'e roogni tokkolleen isiis hin barbaachisu isilleen hin fudhattu waan isin hin fudhanne maalirraa isirra feenee isii garaas gubnee sa'aatii gasnarraa gubdan filis walaa hubannu hundi keenya nama gurguddaadha gaayis walii galama waliin galama akkas agandaan kiyya waa'ee obboleessa keenya guyyaa kana irra oolleeti akkuma carraa rabbii jiina galchi jette rabbii jee galche rakkoo sii himattee dhageenye ammatti abbaa sii maqaa isaa kaasuu hin dandeenyu suuraa isaa kaasuu hin dandeenyu isa qeequu hin dandeenyu furmaatas kaa'uu hin dandeenyu abadan hanga abbaa sii jaarsaan dubbifnutti alaq ana ganumaan beeku dubbii obboleettii tiyya yoo narra guutattee narra dhiifatte akkuma jalqaba na dhufte hanga dhumaatti taa'ee na eegi sagantaa amma jirtu sana gaggeessinee finneetiin lakkoofsa abbaa keetii fudhadhee jaarsaa fi isa walitti ergee waan inni jiru laalla achiin booda yoo dubbiin gara miidiyaa nama deebifte gara miidiyaa deebina
وهون تقابلني تيك توك رتين في قني ولي قال لي اوكي تمام هي مسكنا له فيديو كان عاجبك قال أجندة خير سويت مرة اها دبرتو تترى تكذب بدارا ترتي دبر خرج ما خنت اللي سنت له في بركة فرنجا لو ركز بيقول لك ورا كابوركا ولا ركز خرج ما رتين أيه ولا ركزا ايوه بركة على ركز دبر أنا قاعد جامع ايه كايرو جرى يا أنا اللي أنا سمعت جرا كايرون جرا ركومتي I think wannan dubbatte waan duballe haa ta'u sambira anda balate asoo khara booda kanatti kan dubbatte sin khaye waa'ee khara interfuutii fi khara waraqaatti dubbatte si maashaallah waan bareedaa harka qabdaahu eega akkas taate carraa ammaan dura dabarsanu akkamitti akkasi dabarsee fi kanallee booda kaa'uma irratti dubbatanii akkuma dabbaal jeeban guddoo illee siitu murtu qaba yasiinu badda siistariiti yasiinu badda rakkoon qabu carraa ammaan duraa sanillee akkamitti dabarsee fi tana boodoo akkamitti wanni kun irra wanti raawwatamtii si miti abbaa qabnee makaalagaa qabnee waan ammaan duraa san irratti hedduu kadhamni waraqaa xiqqaati amma himtuu namni biluu qabu hedduu tarkaanfatee jira biyya tana keessaa rakkoon qabu alham wanni takkaati ta'a amma ifitti himuu qabdu waraqaati qabdu san kan qabne meeqaan tamtu akka jiru beek haati ilmaan san qabdu namni asitti miilan qabne harkaan qabne akka waraqaan qabne illee beeki takkaan duraati waraqallee qabda alhamdulillahi sirraa illee dhumatti hireen tuni nasiiba akka namni afaaniin jeullee miti nasiiba keetillee rabbiin si tolcheetillee waraqallee harkatte takkitti duraati alhamdulillahi amata 10 teesse qaamata 16 illee ni jira amma immoo tana boodaas taatu amata tokkoo fi lamattu rabbi sirraa haa guutu hangasinuu sin eegini abbaa keetillee rabbi garaa si haa laaffisu tuni waan dhumate tanatti yaadiriin siin jaa sistariitti yaadita waraqaa qabdu abbaan keema akka haalatta baasii godhu rabbiin itti si dura itti haayimu inshaallah itti yaadin kaasin geenye meeqaan tamtu jira biyya tana keessa waliin beeyna okay akka ni beeyta yaaboo wanni irra guddisee garaa kana naammeessee na aarse obboleessa kiyyaa jira jechuun ilma isaadha as keessa kaayiroo tana keessa wajji dhufne baruma tokko Abdurraqii birriin barbaadu ayyee galatoon inni waraqaa qaba isa sanuu galcheeti na biraa jechuun biyyarraa amma inni ameerikaa san jira jechuun gaafan dura dhufes ilmamti isaa sunu obboleessuma kiyya san baharaan oofeeti mucaan iskandariyaa dhaqee sodaatee deebi'ee na dhiisee yaani kophaatiyya jechuun. Abshir, naaf gala naa Oke, galatoon injinar ogota kana kan kanatti injinar ogota kana kan ayyee dabbal ogota kana kan gabaabsuun barbaada burqa akkam jirta nagaa nagaa akkami fayyaadha irrafne yookaan akkuma jirtanii soo irrafne wallahi waan mucii wantu raasuu itti amma dhufte moo dhageeffatte ammaan dhufe hin dhageenye Oke ayyee raha gaggabaabsi daqiiqumta qofa fudhadhu jalqaba irraa kaasii waan malee kun timtasan burqaanis nama Ameerikaa jiru obboleessa kiyya saayiba kiyya raafinni waliin abbaa keessan dubbisuu dandeenya yoo danda'e uummata kanarratti innis waan danda'u akka godhu waadaa seenu waan reefu nuti timtasan daqiiqa takka fudhadhu gaggabaabsi gurra isa buusisaas inillee na dhaga'u. Hayyee ani rahaan anjaanii jechuun warra machaadhaati. Yaani kaayiroo ifan dhufee amata 10 jira. Abbaan kiyya Ameerikaadha jira. Obboleeyyan kiyyalleen yaani abbaa kiyyaan addaa nama yaani abbaa kiyyaa jechuun hammaatiyaa kan ta'e nama hedduutu achi jira toora nama 9 ni ga'anii. Ani ummaanti anaa gaafa ijoolleeti abbaa kiyyaa fi ummaanti adda ba'anii ummaanti nu guddisee isa biratti hin guddanne. Garuu immoo ta'e ani abbaan kiyya jechuun efan biyya kana dhufe obboleessa kiyya tokko wajji as turre. Obboleessa kiyya sana biraa galcheeti biyya alaa oofee jechuun obboleessi kiyya sun ilma isaati. Ani immoo carraa Ameerikaa dhiyoontan ispoonsara dila baname sana dideeti na godhu didanii yoon inni itti gaafadhe haadha amatii fi abbaa amat gaafadhu naan jaa. Amat sanillee dheengadda hunda nama meeqaman guddoo yaani nama inni saayiba isatti nama labatti ni madde hatta zamaana hundatti ni madde keessaan jechuudha. Namni saayiba waan ta'aniif jecha isaan beekee irruma diddibanii
An biyya tana keessa rakkachuutti hin jira yoon nama biraa kadhadhee waan kana akkami kan jee nama tokko itti dhiyaadhee kan hin gaafadhu taate faraqa abbaa fi obboleeyyan achii qabdii namni garaan alaafee wanta kanaa godhuu danda'u jiru jechuu biyya baqaa kana keessatti. Amma immoo bulookuu na godhee jira yaani biyya tana keessatti hedduu takkan ture hedduu takka rakkadhee maqaa inni achi jiru kanaatiin hedduu takka roorrifamee cunqurfame jechuudha. Oke, Magaalaa tam jira inni magaalaa tam jira. burka maka abbasi ti bakka isi koy gutak burka maka abbasi ti bakka inni jiru ni gaafanna moo lakkoofsa abbasi irraa fudhanneeti waliin daldalnee wanni si Washington Maka asirratti gaafnee dabbal carraa tokko kan nama abbaasii kan naliisa. abbasi maqaalee kaasuu barbaada. Washington jira. Washington DC damo Washington Seattle jira. Seattle. Seattle jira. Okay, Washington Seattle. Sheikh Jamal takafada jira. Ira Sheikh Jamal san bilbila sa barbaadon qaba. Nama burka jira kana burka kayya kana goonu mana koy gutak Abbumti kiyya sunu nama cimaadha si galee ati nama namni hedduun beeku nama yaani nama dhokotaa miti jechuu kiyya si galee. okay ayya waan bareedaadha. Yaani yoo nama dubbadde namni hin beekne jiru jechuu kiyya. Laalaan dubbatin maqaa isaan kaasini maqaa isaa warra gettani maqaa abbaallee kaasuun barbaadnu bakka inni jiru illee hin kaafnu burka mana cufeetiin asirraa gabbu'aa lakkoofsa abbaasii haanaa ergitu sheeriin si godhaa sheekotaas ta'e namoota gurguddaas ta'e atis dubbisanii gaafatan rakkootani dura osoo maqaa isaatiif bakka inni jiru hin dubbanne kan jette. dura telefoona Sheikh Jamal tokkoon barbaada arruman goonu qa borufaanu godha Arraa miti, telefoona Sheikh Jamal san barbaade telefoona Sheikh Jamal san barbaade Sheikh Jamal san telefoona isaa kanine isaanii waliin biyya san jira ammallee nama jabaa ammallee nama wajjin akka malee walii galu gaafadhu mee waan kana furmaatti godhi jennaan osoo meediyaa afaan makabajaa qabuun nama kabajaa qabutti erginee gaafanne dura. nama kabajaa qabu nama guddaatu jira walitti erginee gaafadhu jennaan Abshir qorata maal jette? waan san Yaali jira keenyaanis ni galuu qabu mucoon tuni gargaarsaaf maaliif osoo hin taane namni tokko abbummaa yookaan haadhummaa osoo qabu osoo lubbuun jiranii jira kana dhabuun abbaan kee yookaan haati ta'e sitti garagaluun yookaan si dubbisuu dhabuun bilooksi godhuun hangam takka akkas dhukkubsu kanarra dhaabbadda ilaala malee. garuu rakkoon jirtu qorataa kiyya ani akkaanin sa'utti yamkin namni keenya kun beektaa karaa jaarsaa faadhaan xiqqashoo eerumtee jirti maarreedhaa jaarsa kana waa'ee kanaa kana gartee jaarti isiin damee biroo akka baafattee jirti qorataa beektaa namni gaafa dhalaan oggoo eerumtee ilmaan horte waan damee biroo baafattetti fakkaate ilmoo isaa tumsa'u namni keenya. Suara akkasii faadhaaf yoo ta'e faanis waan hedduu tokko jijjiiraa jechuun waan suutuma wal gaafatanii waliirra Hundaafuu nu qulqulleessin amma. Yaa kana sa'a dura. Seenaadhaa fi akhee kan dhiifna malee negatiivili afaan keenya keessaa dura isaa dubbifnu. Okay, amma gandaa keenya ceenaa siistar fiidoo ta'e cufadhu taa'i asirraa bu'eetiin lakkoofsa abbaa keetiin argita feetu taa'i feetu bu'ii fiidoo ta'e garuu cufadhu.